Okay. Ashama arkafune assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hordoftota keenya qaqqaalii kabajamoo arra chemistry party 6 qabadheetan dhufee jira. Yoga video kanan dura isinif hojjechaa turuun keenya yaadadama. Chemistry part 1, part 2, part 3, part 4, part 5 yennee hojjechaa turuun kooni yaadatama. Haa ta'u yeroo dheertuu booda arraas kunoo deebi'eetiin jira. Arra waa'ee maaliitiin qabadhee dhufee sila waa'ee chemistry as experimental science juuhana jechuudha. Chemistry as experimental science. Chemistry akka barnoota saayinsii yaaliitti kan jedhu wajji wal qabsiisee ibsa kaamee jiru jira gaa tokko tokko ilaalaa deemna. Viidiyoon gaa viidiyoo boqonnaa kana guutuu isaati yoo rabbi je'ee boqonnaafu boqonnaa lama umurree boqonnaa sadii jennee dhaabbanna yennee yaanna yoo rabbi nuun fedhe. Kanaaf itti dhiyaadhaa nu hordofaa. Yaada jiru subscribe gochuu hin dagatina warri YouTube kanaaf channel kanaaf haariyaa taatanii sana booda gaa comments yaada ni deeffattan jechuudha. Bakka comment itti irra barreessaa yaatanii kana hayyee jalqabarratti chemistry as experimental science yeroo jennu chemistry lakka science yaalitti yeroo jamu gaa beekamaadha. Barnoonni chemistry dha barnoota yaalii irratti hundaa'eedha. Now chemistry is largely an experimental science jedha. Chemistry irra caalatti science yaaliitti jedhama. So and great deal knowledge barnoonni isaa kan inni irra caalatti kan inni deal ta'e kan irraa fudhatamu knowledge comes from laboratory research. Qorannoo yaaliidhaan gaggeeffamu irratti dhaabbatamee barnoonni isaa saayinsiin isaa fudhatamee jechuudha. So in addition dabalataanis however malee today's chemists may use today chemistonni arraan tana may use ni fayyadaman computer fayyadamanii to study qo'achuudhaaf the microscopic structure caasaalee wantoota lubbu qabeeyyii xixiqqoo qorachuudhaaf jecha chemistry computeratti fayyadamu jira. And chemical property amalli chemicalota wantoota amalli chemical wantoota illee jechuudha. Chemical properties of substance or employ sophisticated waan wal xaxaate tokkollee jechuudha. Sophisticated wanta wal xaxaate tokkollee electronic equipment meeshaalee electronicsii kan akka computera kana maal godhanii to analyze godhu jechuudha. Ittiin xinxaalu fakkeenya kan akka poolitantiidha waan akka faalamaa jechuudha. From auto emission or auto emission kan sababa gallakkinsa wantoota toxic substance ta'anii jechuudha. Wantoota summaawaa emission ta'an kan gadi lakkifaman warshaa adda addaa keessa in a soil or biyyee keessa biyyee keessatti yookaan in a soil lafa keessa jechuudha oli bahan jechuudha. Keemikaalota akkanaallee to evaluate gochuudhaaf wantoota walxaxaa ta'an kan garaagaraa analyze gochuudhaaf they use chemists use computer jala. Chemistonni arraan tanaa computer fayyadamuu jedha. Many frontiers in biology and medicine. Hedduun biology dhaa fi in biology many frontiers yeroo jennu gaa fakkeenya amma ganama daangaa fakkeenya waa'ee biology keessatti akkasuma medicine qoricha oomishuufaa keessatti are currently yookiin beefasirii ta'e yookiin dhiyeenyatti maaltu itti fayyadama explored qorachuun jechuudha at the level of atoms hanga sadarkaa hanga atamiitti. Atamii jechuun baay'ee smallest waan ta'e yookiin very smallest particle waan jennuun baay'ee wantoota xiqqoodha. Hanga sadarkaa akkasitti akka nuti qorannuuf molecules structure caasaa moleculoota unity yookiin kutaalee caasaalee moleculoota illee on which study of chemistry is based. Kun hundinuu maal irratti yookiin hundeeffama yookiin qo'annoo waa'ee chemistry irratti hundaa'eeti. Wanni kun hundinuu qoratamee realitiin jiru yaaliidhaan jechuudha. Yaalii experimentii fayyadamuudhaan saayinsiin evidence ta'e saayinsiin qabatamaa ta'e tokko chemistry irratti hundaa'amee kaa'amaa jechuudha. So chemistry based kanaaf chemistry irratti hundaa'aa jechuudha. Maal biologistoonni barnoonni biologiidha barnoonni waa'ee qorichaa kun hundinuu maal irratti hundaa'aa jechuudha. Chemistry based jennaan chemistry irratti hundaa'aa jechuudha. Chemistonni participate in development of new drugs. Qoricha haaraa oomishuu keessatti illee chemistoonni ni hirmaatu jira. And in agricultural research qorannoo waa'ee qonnaa keessatti illee chemistoonni ni hirmaatu jechuudha. What's more kana caalatti maaltu jira they are seeking fakkeenyaaf
kana caalatti yookiin wanti nama gaafachiisu hin jiru seeking solution to problem of environmental pollution akkasuma waa'ee faalama naannoodha rakkoo faalama naannoo barbaaduu keessatti illee seeking gochuu barbaadu furmaata barbaadu keessatti illee chemistry'n gahee guddaa qaba along with kana wajjin replacement maal bakka buusuudhaaf for energy source maddoota energy annisaadhaa kanneen biroo bakka buusuudhaan rakkoo faalama naannoo furuu keessatti illee chemistry'n gahee guddaa qaba and most industry hedduun industry wani warshaaleedha whatever they product waan fadhanillee haa oomishanii have a basis in chemistry one fadhan haa oomishanii whether they produce terry fakkenyaaf waan akka gommaa oomishanii fadhan plaastikoota adda addaa fadhan everything waan fadhe haa oomishanii chemistry based dha maalirratti hundaa half basis chemistry based godhatu jechuudha for example chemistonni fakkenyaaf developed polymers polymer jechuun chemical yookiin formula molecule caasaa baay'ee qabu jechuudha polymers very large molecule baay'ee walxaxaa baay'ee guddaa ta'e jechuudha that manufacturers can oomishamu used to make wide variety of goods meeshaalee garaagaraa meeshaalee hedduu akkanatti irraa oomishuuf kan taasisan jechuudha so including waan akka clothing uffata jechuudha so keemikaalonni adda addaa poolimeroonni moolikuloonni hedduun kun yeroo oomishamu based what chemistry based jechuudha chemistry irra fayyadamu jechuudha cooking utensils fakkeenyaaf meeshaa kutaa laaboraatoorii oomishuu keessatti illee artificial organ qaama artificial arlee and also toys meeshaa taphaa kan meeshaalee taphaa garaagaraa oomishuu keessatti illee chemistry'n gahee olaanaa qaba jechuudha akkasuma chemistry is evidence based chemistry'n ragaa qabatamaa irratti hundaa'a jedha all chemical statement jechoonni himoonni keemikaalaa hundinuu are based on experiment himni waa'ee keemikaala ibsu kamiyyuu maal irratti hundaa based experiment irratti hundaa yaalii irratti hundaa jechuudha so chemistry is what part of the body qaama kutaa qaamaa modern science ammayyaa ta'ee ibsamaa jechuudha it shares kan inni share godhu kan inni share facaasu the experimental method karaalee experimental karaalee yaaliitiin jechuudha all science hunda keessatti ibsi isaa barnoonni isaa maal irratti hundaa jechuudha by experimental method karaalee yaaliitiin jechuudha it improves nifoyesa in time yerotti also using new discovery qoranno haarawaa adda addaa argamsiisuudhaan chemistry'n this improve ni godha nifoyesa jechuudha and concepts from other science yaada science biroolee ni deeggaraa jechuudha disprove ni godhaaf jechuudha discovery wanta qoratame san irratti yaada saayinsota adda addaa irratti illee maal godhaafi yaada evidence ta'e ragaa qabatamaa ta'e ni mirkaneessa jechuudha it in turn akkasuma it provide both theoretically wanni kun kan inni ibsamu it provide kan inni qopheessuuniif jechuudha karaa akkamiitiin akkasuma karaa theorytiinis just both theoretical karaa theorytiin fi experimental tools meeshaalee yaaliitiin two different science garaagaraa ittiin provide godhaaf jechuudha yookiin deeggaraa jechuudha so biology and geology of fudhannee cannot be studied qo'achuu hin danda'u without through understanding chemical phenomena haala waa'ee keemikaalaa osoo hin hubatin cannot be studied waan takka illee hojjechuudhaaf osoo hubannaa waa'ee chemical phenomena haala keemikaalaa osoo hin hubanne biology of fudhannee geology waa'ee albuudota adda addaa fudhannee hojjechuun qorannoo gaggeessuu hin danda'u jechuudha so kanaaf indeed kuni maal agarsiisa indeed because of diverse application hojii adda addaa damee adda addaa keessatti hojjechuu agarsiisa indeed kun xumura irratti maal agarsiisa because of what kuni maal agarsiisa akka waliigalaatti jechuudha diverse application karaalee kallattii adda addaatiin hojjechuu agarsiisa so chemistry is often kanaaf chemistry'n damee adda addaatiin hojjechuu waan agarsiisuuf jecha chemistry'n irra deddeebi'amee akka maalitti ibsama jechuudha central science jiddugala saayinsiitti it's a central science akka jiddugala saayinsiitti ibsama jechuudha this is all about explanation about the chemistry as experimental science kun ibsa waa'ee chemistry'n akka saayinsii yaalitti jedhamu kan agarsiisudha jechuudha inni lammaffaadha waa'ee scientific method karaa saayinsawaadhaan scientific method yeroo jennu karaa saayinsawaadhaan akkamitti akka hojjennu kan nutti agarsiisudha jechuudha in case of scientific method
What is scientific method? Scientific method jechuun maali? Karaalee saayinsawaa jechuun. Scientific method is a process which with the help of scientists try to investigate. Karaalee adeemsa saayintistoonni qorannoo ittiin gaggeessan investigate ittiin waa qoratan jechuudha. Verify ittiin godhan yookiin waan tokko ittiin mirkaneessan. Construct yookiin ijaarsa ana create waan sirrii ta'e tokko irratti jechuudha. Akkasuma reliable version, reliable wanta amanamaa ta'e tokko ragaa amanamaa ta'e tokko argachuudhaaf karaan ittiin hojjennu any natural phenomena haala phenomena ta'e haala argama waan kamiyyootti jechuudha. Wanta haala uumamaa jiru tokko irratti ragaa qabatamaa ta'e ragaa amanamaa ta'e mirkaneessuudhaaf waan qorannaa gaggeessuudhaaf maalitti fayyadamu jechuudha scientific method itti fayyadamu jechuudha. So they are done by creating wanta ko umuudhaan wanti suni milkaa they are done by creating an objective framework idhaan fakkeenyaaf caasaa waan tokko utubee qabuudhaaf yookiin caasaa sibiila tokko yookiin walii wajjin jechuudha framework uumuudhaan sirna gurmaa'insaa uumuudhaan wanti tokko objectivin tokko hojjetama for the purpose of scientific inquiry fakkeenya qorannoo saayinsawaa ta'e tokko inquiry'n kun egaa inquiry qorannoo jechuudha scientific inquiry qorannoon saayinsawaa ta'e tokko kaayyoon isaa bifa saniin kan inni hojjetudha jechuudha. Analyzing the results scientifically. Wanta karaa saayinsawaa ta'e kanaan bu'aa argame jechuudha. Ni akka xinxaaluu nu taasisa scientific methodin kuni to come to conclusion gara xumuraatti gara conclusionitti gara goolabbiitti dhufuudhaaf with which either supports contradicts. Wanti suni waan fudhatamaadha moo contradictidha yookiin wanta faallaadha jedhamee conclusion isaa argachuudhaaf just we use or based on what scientific method irratti hundaa'ama jechuudha. Observation made at the beginning. Observation jechuun wanta dhaga'ame tokko yookiin wanta qoratame tokko kan jalqaba irratti dhaga'ame tokko deebitee wanti suni dhugaa ta'uu dhabuusaa we can use by scientific method to disprove that. Once an improve gochuudhaaf scientific method irratti fayyadamna jechuudha. Scientific method step qaba karaalee waan sangaa ittiin beeksisuudha ittiin mirkaneessuudha ragaa qabatamaa ittiin argamsiisuudha step dha qaba tartiiba qaba. The aim of scientific method kaayyoon scientific method dha maal? It is the same tokkuma jedha. Kaayyoon scientific method dha tokkuma akkuma inni gaa mirkaneessuma. So that is what to analyze the observation. Observation wanta xinxaalame tokko analyze gochuma bakka xinxaaluma san gamaggamuudha made at the beginning wanta jalqabarratti uumame sun gamaggamuudha but there are various steps garuu step adda addaa jira to what steps adopted adopt yaada ittiin fudhannu garuu kallattiin waan san ittiin mirkaneeffannu karaa adda addaa adoptidii karaa yaada fudhachuudhaaf jechuudha karaa adda addaatu jira as per the requirement any given observation nu kan namisaniif karaa barbaachisaa ta'een ragaa deemnee funaannee jechuudha wanticha ragaa amanamaa ta'e yookiin wanta san dhugoonfachuun ni danda'ama jechuudha. So however there is what generally accepted haa ta'u malee there is what a generally accepted akka walii gala kan inni fudhatamee jiru sequence yookiin tartiiba jechuudha. karaa adda addaatiin fudhachuu dandeenyu malee akka walii galaatti generally accepted kan ta'e akka walii gala kan fudhatame step in sequence in yookiin tartiibni isaa jechuudha. Step of what scientific method kun akka asii gadi kanatti generally scientistoonni akka irratti walii galan kanaa jechuudha. Tartiibni jalqabaa maali? Observation and formulation of the question. Observe waan godhame observationi wanta ilaalame yaada wanta fudhatame tokko maal gochuudha ilaalamuu fi fudhachuu yaadaanis ta'e wanta agarame tokko fudhachuudhaafi akkasuma formulation of question gaafii qopheessuudha haala qopheeffachuudha jechuudha haala qopheeffannaa gaafii jechuudha. Formulation kuni gaafii questioner waan jaamu jira gaafii yaaliin irra gaggeeffamuu deemu san irratti gaafii qopheeffachuudha jechuudha. Inni jalqabaa waan argarame waan fudhatame sirratti formulation haala qopheeffama gaafila irratti qopheeffachuudha jechuudha. Itti aanee eega san booda immoo eega questionnaire qopheeffannee booddee data keenya funaannachuudhaaf jechuudha data collection data san gaafiidhaan questionnaire data keenya funaannachuu odeeffannoo funaannachuudha jechuudha. And hypothesis qopheeffachuudha eega yaada gaafii dhiyeeffannee yaada funaannannee booddee yaada dhiyaatu qopheessuudha jechuudha. Hypothesis kun yaada dhiyeessuudha. Then test
testing hypothesis yaada dhiyeessisan ammoo qorachuudha jechuudha hypothesis irra gaggeessuudha testing gochuudha qorachuudha evaluate yookiin qorannaa eega gaggeeffamee booda immoo analyze gochuudha xinxaaluudha jechuudha xumurarratti ni xinxaalama eega xinxaalamee wanni keessaa hafuu qabu keessaa hafee kan itti dabalamuu qabu itti dabalamee booda maal godhamaa jira conclusion godhamaa jechuudha conclusion yookiin xumurri isaa barreeffama this is what the main scientific step yennan kuni karaa step scientific method jechuudha karaa kanaan hojjannaa jechuudha the other one is what ibsa why scientific method kana wajji wal qabsiisee the first one say that observation in the formulation of question jira observation okay hubachuun wanta hubachuun danda'amu tokko jechuudha fi gaafii dhiyaatu sanirratti this is what the first step ida kuni tartiiba jalqaba scientific method kuni tartiiba jalqaba karaa scientific method ittiin hojjetamuudha jechuudha in order to start one tokko inni eegaluudhaaf an observation has to be made observation dura yaanni yookaan wanti hubatamuu danda'amu suni dura waan sanni hubanna eega hubanne booda immoo into any observable wanta hubanne san yookiin wanta agarre san ammoo maal goona aspect akka barbaadamutti kallattii haawuu jechuudha or phenomena of the universe uumama haala uumama wanta san irratti kallattii ni keenya san booda a question need gaafii barbaachisaa ta'e to be asked gaafachuudhaan pertaining gaafachuudhaan maal walitti dhufeenya waan sanii wajjin qabu irratti jechuudha pertaining waan sanii wajjin walitti dhufeenya qabu hubannoo waan sanii waan qabu irratti gaafii dhiyeessinaaf jechuudha aspect goona kallattii goona for example you can ask gaafkeenya gaafachuu dandeessa why the sky black at night maaliif samiin halkan gurraachaa jedha why is air is invisible malif qilleensi uumama waliigalaa maaliif ta'e maaliif invisibly waa maaliif ta'e maaliif facaate jedhame gaafii kana qopheeffattee san booda jechuudha eega kallattii gootee booda dhiyeessitaa jechuudha this is what observation and formulation question jam the first step of scientific method dha jechuudha step intun jechuudha step itti aanu eega kana goone booda eega kallattiitti goonee gaafii itti qopheeffannee booda kallattiin lammaffaadha data collection and the hypothesis data san guurrachuudha jechuudha odeeffannoo funaannachuudha jechuudha hypothesis eegas yaadarratti dhiyeeffachuudha now here is the next step involved in the scientific method tartiba isa lammaffaadhaati jedha to collect all related data waan kana wajjin odeeffannoo kana wajjin walitti dhiyaatu maal godhu jira collect funaannachuudha jechuudha sanbooda formulate hypothesis sanbooda tartiibeffachuudha jechuudha formulate gochuudha yaada funaannanisan tartiibeffachuudha based on observation ragaa wanta hubannee sanarratti hundoofne qindeeffachuudha jechuudha eega qindeeffannee booda hypothesis could be the cause of phenomena hypothesis wanti ragaa nuti qindeeffanne suni haala yookiin sababa uumama wanta sanii cause ta'uu danda'a jala cause phenomena sanii dasti haala wanta ta'umsa waan sanii jechuudha waa'ee taatee waan sanii irratti maal ta'uu danda'a cause nu ta'uu danda'a or relation to any other phenomena yokao yaani nuti qindeeffannu sani wanti irra qorannoo gaggeessu jiru kana wajjin waa wal fakkaatu wajjin hidhata kan qabu ta'uu danda'a jechuudha so akka sani qindeeffannee haayyanna jechuudha inni step in is the fara testing qorachuudha testing hypothesis yaada qindeeffannee kana test gochuudha eega qorannee booda after hypothesis is made eega yaada qindeeffannee booda it needs to be tested scientifically karaa saayinsaawaan ta'e qorachuuf isa jechuudha sanbooda jechuudha hangam takka ragaan kun dhugaadha illee test gochuudha sanbooda scientists do this scientistoonni waan kana yeroo hojjetan jechuudha by conducting experiment ragaa dhufe kana scientistoonni yeroo hojjetan maali wajji wal qunnamsiisanii conducting experiment yaaliidhaa wajji wal qunnamsiisaniiti hojjetu jechuudha so the aim of this experiment maali kaayyoon experimentiidhaa wajjin yaada dhiyaate kanarratti wal qabsiisuudha maali jennaan to determine whether the hypothesis yaanni hypothesis ida kan wali qindaa'e honi to determine gochuudhaaf murteessuudhaaf mal agree with or contradict kan nu fudhachiisu yookiin isa agree kan nu wajjin waliigalu ta'uudha yookiin contradict yookaan faallaa waan ta'e ta'uu adda baafachuudhaaf jecha jechuudha
contradictii yookiin wanta hin fudhatamne wanta faallaa ta'e ta'uu isaa adda baafachuudhaaf experimentiin kun barbaachisaa jechuudha. So the observation made in the real world. Observation made in the real world. Observation haala uumama wanta hubatamuu danda'u kan addunyaa dhugaa kana yookiin wanta amansiisaa ta'e kanarratti uumamee jiru wajjin wantichi waan wal fudhatu waan wal deemsisuma waan sirriitii miti waan jennee waan jiru tokko maal gochuudhaaf to improve gochuudhaaf jechuudha. The confidence in the hypothesis akkasuma yaada dhiyeeffame sanarratti confidence argachuudhaaf ifitti amantummaa jechuudha increases ifitti amantummaa yookiin yaada sanarratti wanta amanamaa ta'e argachuudhaaf jecha amanamummaa waan sanii all increase gochuudhaaf dabaluudhaaf yookaan kufaa taasisuudhaaf decrease based on the result of experiment yaada yookiin resultii experimentiidhaan argamu irratti hundoofne maal gochuudhaaf yookaan improve gochuudhaaf jechuudha. Result experimentiidhaan argameen improve gochuudhaaf jechuudha. Akkasuma inni shanaffaadha maali analysis conclusions once an analyze gochuu hin xinxaallee eegasii ammoo cuunfaasaa barreeffachuudha jechuudha. So here this stepping kun maali? This step involves the use of proper mathematical. Stepping kuni mathematical fayyadamna adeemsa herregaatiin jechuudha. Wanta theoryidhaan yaadaan kana use proper mathematical. Herregaan lakkoofsaan ni fayyadamna and other scientific procedureota qajeelfamoota saayinsawaa procedure ittiin ajaju to determine the result of experiment. Experimentii bu'aa experimentii yaalii irraa argame san bifa mathematicalitiin bifa lakkoofsaatiin bifa herregaatiin kaayachaa deemna jechuudha. Based on the analysis kanarratti hundaa'uudhaan yookiin xinxaallee kanarratti wanta xinxaalamaa jiru yookiin gamaagamamaa jiru kanarratti hundaa'amuudhaan jechuudha. The future course of action gochi koorsii yookiin koorsiin gochi koorsii kana kan fuulduraa maalta can be determined ni qoratamaa jechuudha. If the data found in the analysis data analysis kana keessatti argamu consist with hypothesis dha wajjin wal simuu isaallee maal godhama jechuudha. Analyze ganaallee irra deebi'amee determine godhi irra deebi'amee taa'amaa jechuudha. If it is what accepted yoon if it is accepted ta'e or if it is not if not wanti kuni data yaadaan kaamee fi wanni lakkoofsaan keenya kuni wal fudhatama waliin fudhatu yoo it is accepted ni fudhatama or if not waan jaamu mirkaneef jedhama then it is what rejected yoo kan wal simu ta'e kan waliin simne yoo ta'e reject ta'a ni kufaachu researchin suni qorannaan sun nu duraa kufaachu yoo haa modified irra deebi'amee akka inni sirreeffamu taasifamaa ni fooyyeffamaa jechuudha. Analyze again irra deebi'amee qoratamee gamaagamamee wanticha akka inni sirraa'u taasifamaa jechuudha. This is what step khamee jechuudha kuni step shanaffaa keessatti. So qorannoo kamiyyuu yeroo gaggeessinu step shanan kanaanii researchii qorannoo wantoota irratti adeemsifnu gaggeessinaa jechuudha. Akkanumatti adeemsa kana eeggannee gaggeessina malee researchii nuti gaggeessinu kanarraa faallaa yoo ta'u taate waa tokkollee hojii laaboraatoorii tokko hojjennee milkeeffachuu akka hin dandeenye as keessatti saayinsiin kun nuu kaa'ee jira jechuudha. So it must be remembered dirqama wanni yaadatamu qabu hypothesis cannot be proved. Hypothesis yaani asoli kaamee ture kun jechuudha. Hypothesis cannot be proved mirkanaa'uu hin danda'u jedha or disproved yookaan gatamuu hin danda'u yookaan kufuu hin danda'u wantichi hypothesis kuni by doing one experiment osoo experimentii hin hojjenne akkanuma yaadaan takkaa kuffisu takkaa fudhatama taasisuu hin dandeenyu jechuudha. So it need to be done milkeessuudhaaf it need to be done gochuudhaaf fudhatama argamsiisuudhaaf repeatedly irra deddeebinee jechuudha until there are no discrepancies hanga garaagarummaa jiru dhabamsiifnutti in the data keessatti odeeffannoo arganne keessatti and bu'aa result argame keessatti hanga garaagarummaa jiru dhabamsiifnu takkatti discrepancy hanga goonutti garaagarummaa jiru hanga dhabamsiifnu takkatti irra deddeebinee hojjechuun barbaachisaadha jedhu. When there are no discrepancies yoo garaagarummaan hin jiraanne and hypothesis is what proved hypothesis sun maal ta'a ni fudhatamaa jechuudha. Behind and doubt shakkii tokko maletti it is what accepted as a theory akka theorytillee ni fudhatamaa jechuudha. Yoonii fi discrepancies wanti garaagarummaa jiru tokkollee yoo hin jiraanne akka theorytillee ni fudhatamaa jechuudha.
Inni bira some experimental skill in chemistry. Why wantoota tokko tokko kan yaalii chemistry dandeettii yaalii chemistry keessatti barbaachisan wantoota yeroo nuti chemistry keessatti gaa experiment yeroo hojjennu gonfachuu qabnu jechuudha. Experimental skill jechuudha dandeettii yaalii kutaa chemistry keessatti hojjennu gonfachuu qabnuudha kan as gaditti nu kaa'amee jiru. In the home, the kitchen. Mana keenya keessattuu fakkeenyaaf kushiinaa yoo fudhanne or bathroom. Kutaa bathroom ida. In the kitchen or bathroom yoo fudhanne kutaa mana hirribaa fa'aa saatoo kana yoo fudhanne are the site of most accident ida. Site accident irraa fagaataadha. Balaa kutaa balaa farra jechuudha. The chemical laboratory is process. Rakkoo uumuu waan danda'uuf jechuudha. Process waan ta'eef chemical laboratory process similar hazard rakkoo wal fakkaataa uumuu waan danda'uuf yet it can be no more dangerous iddoo miidhaa geessuu hin dandeenyetti haama jechuudha than any other classroom kutaa biroo kanneen biroo keessallee haama. If the following safety rules seera eegumsaa kan waa'ee eegumsaa armaan gaditti nu kaaman kana jechuudha always observe yeroo hundaa'u observe gochuun barbaachisaadha qalbifannaadhaan ilaaluun hubachuun barbaachisaadha. Most of them are hedduun isaa maalii based on simple common sense irratti wanta qalbiidhaan jechuudha qalbii takkaan wanta murtaa'aa nuti hubachuu qabnuudha yeroo kutaa laaboraatoorii hojjechuudhaaf yaanu yeroo hundaa'u xiyyeeffannaatti kennine waan hubannu jechuudha. Qabxiiwwan hedduutu as gadi kaa'amee jira. Fakkeenya yoo fudhanne the first one is responsible behavior is essential jedha. Responsible behavior amalli itti gaafatamummaa qabaachuu itti gaafatamummaa fudhachuudha baay'ee murteessaadha jedha. Kutaa laabii keessatti feentee hojjettu itti gaafatamummaa fudhachuun baay'ee murteessaadha jechuudha. The dangers of spilled fakkeenya facaatuu wantoota miidhaa balaa geessuu danda'anii acid fakkeenya acidii irraa yookiin keemikaalota adda addaa irraa broken glassware fakkeenyaaf glassware meeshaalee fuullee irraa tolfaman yookiin qaruuraa irraa dalagaman kan caban fa'aa created by what thoughtless osoo itti yaadiin uumamuu danda'a jedha thoughtless ta'ee jechuudha. Qalbiidhaan malees osoo nuti itti yaadiin nu duraa uumamuu danda'a action gochi akkasii are too great to be tolerated. Waan akkanaa kana gaa maal gochuu qabna so itti gaafatamummaa fudhattee maal gochuu qabda of eeggannaadhaan hojjechuu qabda jechuudha. Maaliif osoo nuti itti yaadin nu jalaa cabuudhaan rakkoo keemikaala rakkoo fiduu danda'an facaatiin keemikaalaa uumama waan danda'uuf jecha responsible behavior itti gaafatamummaa fudhannee hojjechuun barbaachisaadha jechuudha jalqaba irratti. Obsaan jechuudha tolerate taanee obsaan hojjechuun barbaachisaadha jechuudha of eeggannaa goonee. Inni lammaffaadha wear uffata kaa'ee jechuudha wear approved eye. Glassy ijaa jechuudha kan ija keenya protection at all time in the laboratory. Kutaa laboratory keessatti wanta ija keenya nuuf balaa irraa nuuf tiisu kaayachuun barbaachisaadha. And in any area bakka kamittu where chemicals are stored. Keemikaala yoonii fi store yoo goonu yoo kuusnu maal godhuu qabna ija keenyatti where approved kaa'achuu qabna jechuudha. Ija keenya wanta nuuf eegu kaayachuudha qabna jechuudha. Akkasuma or handled yeroo qabnee deemnu jechuudha. The only exception kan nuufaaf qofti maali is when explicit instruction sirriitti kan ibsamu jechuudha. Instructioniin fakkeenya qajeelfamni sirriitti ibsamu jechuudha. The only exception is what when explicit instruction to the contrary are given by your teachers. Yoo garuu maali the only exception is yoo rakkoo haa ta'uu danda'u garuu yoonii fi instructionii sirriitti kan nuuf hin ibsamne bifa faallaatiin yookaan yoo akka malee kan nuuf ibsamu ta'e by your teachers barsaa keetiin jechuudha. Contrary are given by your teachers barsaa keetiin yeroo siif kennamu keessatti jechuudha yoo akka malee siif hubatame qofa rakkoo sunillee rakkoo of danda'e jechuudha. Wantichi qajeelfamni instructioniin kan sirrii ta'e ta'uu qaba jechuudha. The only exception inni biraa maali wanni hin hammatamin kabiraa jechuudha bakka kanatti jechuudha when explicit instruction qajeelfamni instructionin jechuudha sirriitti kan ibsamu on ta'in jechuudha to contrary yoonii fi walii faallaa ka ta'u taate kitaabichaa hojii yoo ka walii faallaa ta'u taate kitaabichinii fi wanni barsaan keessi ibsu walii ka faallaa ta'u taate illee rakkoo uumuu ni danda'a jechuudha. Saniif just you should have to ask your teachers barsaa kee gaafachaa wanticha qajeelfama
namichaa wajjin akka waliin faalleessanitti hojjechuun barbaachisaadha jechuudha. Inni sadaffaadha perform gochuu qabna. Adeemsisuu perform no authorized experiment. Experimentii osoo hin hubatin jechuudha. Osoo hin ajajamin authorized unauthorized osoo hin ajajamin hojjechuun perform no authorized experiment. Experimentii hin ajajamin osoo itti hin hojjechuunis barbaachisu jechuudha. This is what include using only the quantity instructed. Kuni maal hojjetamu qaba? Odeeffannoo waa'ee instructed qajeelfama nuu kennamu irratti dhaabbannee hojjechuu qabna jechuudha. So consult your teacher. Barsaa keetii wajjin mari'achaa. If you have any doubt, yoo shakkii wayii akka qabaatu taate consult taate barsaa keetii wajjin mari'achaa jechuudha. About instruction in the laboratory manual. Manual yookiin kitaaba qajeelfama laabii san keessa jiru irratti jechuudha. Barsaa keetii wajjin mari'achaa hojjechuutu barbaachisa jechuudha. Cal jettee ofii keetii hojjechuu qoftiin hin barbaachisu. Barsaadha wajjin marii godhaa hojjechuun barbaachisaadha jechuudha. Akkasuma ini qajeelfamni inni afraffaadha. Don't smoke jedha. Siyaaraa xuuxuun hin dhoorgaadha jedha in laboratory at any time. Yeroo kamiyyuu kutaa laboratory keessatti siyaaraa xuuxuun dhoorgaadha jedha. Not only that, not only smoking a fire hazard. Iddoo balaa ibiddaa jirutti siyaaraa xuuxuu qofa osoo hin taane not only is smoking siyaaraa dhuguun a fire hazard. Wanta balaa ibiddaa uumuu danda'u biratti illee siyaaraa xuuxuun hin barbaachisudha. But smoking draws chemical in laboratory air. Akkasuma aarri siyaaraa xuuxuudhaa kun maal ta'uu danda'a? Both as vapors bifa hurkaatiin or as dust akka dhukkeetti into dallangi gara somba keenyaa seenuudhaan keemikaalli suni miidhaa nurra fiduu waan danda'uuf jecha kutaa laboratorii keessatti siyaaraa xuuxuun gonkumaa hin barbaachisu jechuudha. Inni shanaffaadha. In a case of fire or accident, yero balaan uumamu jechuudha. Call the teacher at once. Barsa yeroo masanatti barsa yaamuu qabda jedha. Kuni wanta nama laabirii keessa jiru tokko gochuu qabuuti. Note the location of the extinguishers. Maali meeshaa sibiila xiqqoo keemikaalli yookiin bishaan qabu kan ibidda ittiin dhaamsanillee dhufuudha qaba. Extinguisherii jedhama. Meeshaa keemikaala ibidditti qabsiifame ittiin dhaamsanullee argachuu yookiin jiraachuudha qaba. Safety showers akkasuma safety showers now so that you can use them if needed. Yoo barbaachisaa ta'e illee bishaan fayyadamuunis baay'ee murteessaadha jechuudha. Yoo balaan uumamu taate meeshaa yookiin meeshaalee gurguddoo wanta dhaamsan ibidda dhaamsan akkasuma shaawara fudhachuun bishaan baay'ee finnaqanii balaa sanarraa yoo barbaachisaa ta'e taate of tiisuunis barbaachisaadha. Talaalli godhachuun yaalii godhachuun barbaachisaadha jechuudha. Jaaffaarratti report all injuries wantoota balaa geessisan hunda gabaasuudha jedha to your instructor or once instructor keetirratti to your instructor qajeelfama instructor keete yookiin ajajaa keetitti wanta balaa geessuu danda'u report gochuu qabda jedha. Except for very superficial injuries wanta hanga itti dhiyaatanii arganitti waan dhugaa fakkaatu jechuudha. Fakkeenyaaf balaa cimaa fakkaachuu danda'a. Superficial jechuun injurii wanta balaa geessuu fakkaatu garuu hanga itti dhiyaatutti hin beekne except for very superficial injuries you will be required to get medical treatment for cut burns or foam inhalation. Kun egaa maal godhuu danda'a? Tarii aara yookiin qilleensa gara keessatti harkisuudhaan wanta balaa yoo balaan kan geeffamu san balaa guddaa haa ta'u taate dhaamsu hanga inni dhaamu barniin suni haga inni dhaamutti maal gochuu danda'u barbaachisaa jechuudha. Medical treatment required to get medical treatment qoricha yookiin doktoraan yaalchifamuutu barbaachisa yoonii fi kan miidhamu taate jechuudha. Report all injuries to your instructor. Waan yoo miidhamee jiraatu taate namni hojjechuu jiru tokko directly dafee gara qajeelchiisaatti dabarsuudha qaba. Miidhaan sunis miidhaa cimaa yoo ta'u ta'e immoo akkasuma gara medical treatmentiitti dafamee gara talaallii doktoraatti geeffamuudhaan wanti sun dafamee akka namni fayyu taasifamuunis barbaachisaadha jechuudha. Gaafiin torbaffaa ajajni torbaffaadha don't eat jedha. Nis hin nyaatin drink nis hin dhugin anything in laboratory keessatti dhuguunis nyaachuunis dhoorgaadha. Akkasuma saddeettaffaan avoid breathing fumes of any kind jedha. Akkasuma ujummoo aara baasan fuunfachuun hafuuratti baafachuunis ta'e gonkumaa
gonkumaa hin barbaachisu keemikaala waan of keessaa qabaachuu danda'uuf jechuudha. Inni sagalaffaadha never use mouth suction. Fakkeenyaaf afaaniin waan qilleensa yookiin keemikaala baasu afaaniin qabuun gonkumaa hin barbaachisu. Mouth suction jechuun waan keemikaala baasu afaaniin qabudha. Infilling pipette san keessatti jechuudha. Pipette jechuun ujummoo keemikaala keessatti naqamudha. With chemical reagent jechuudha. Waan jijjiirama keemikaala fidu jechuudha waan ta'eef jecha. So afaaniin gonkumaa qabuun hin barbaachisu. Always use suction device meeshaalee qabinsaatti fayyadamuun barbaachisaadha jechuudha. Akkasuma never work alone in laboratory. Kutaa laboratorii keessatti kophaa seenanii hojjechuunis dhorgaadha. Maaliifi balaan tasaa uumamuu waan danda'uuf kunis wanta namni laboratorii hojjetu tokko beekumsa inni qabaachuu keessaa tokko waan inni godhuu qabudha. Gonkumaa kophaa isaa hojjechuun qabu. There must be at least one another person. Namni biraa isa bira jiraachuu qaba. Present in the same room. Kutaa wal fakkaataa san keessa namni tokko dirqama isa bira jiraachuu qaba jechuudha. In addition dabalataan your teacher should be quietly available. Bakka barsiisaan kee argamuu danda'u. Saffisaan yookiin yeroo ati barbaadetti barsiisaa kee daftee yaamtee si biratti argamuu danda'utti hojjechuudha qabdaa jechuudha. Gara biraatiinis kudha takkaffaan wear shoes kophee uffachuudha. In the laboratory keessatti kophee uffachuudha. Kuni gaa dirqama. Bare feet miila qullaa deemuun are prohibited dha. Dhorgamaadha hin barbaachisu because of danger from broken glass. Gilaasota yookiin burcuqqooleewwan cabanirraa keemikaalonni lafatti dhangala'an waan jiraachuu danda'aniif jecha balaa cimaa sirra geessuu danda'a. Saniif miila qullaa kutaa laaboraatoorii keessatti hojjechuun hin barbaachisu. Fakkeenyaaf sandals are prohibited innillee dhorgamaadha because the hazard from chemical spills. Facaatuu keemikaalarraa namni isarraa ittisuu waan hin dandeenyeef sandaliinis dhiibbaa biraatiif saaxilamuu danda'a jechuudha. Inni kudhaan lammaffaan confine godhamaa jira. Confine long hair and loose clothing. Akkasuma rifeensa dheeraa jechuudha. Rifeensa baay'ee dheeraa ta'e confine daangaa murtaa'aa keessa bahuu dhabuu jechuudha. Fakkeenyaaf long hair bakkuma rifeensa dheeraadhaan bakka barbaachisu loose clothing uffanna akkasuma to'annaa jalaa bahu uffata baay'ee to'annaa kee jalaa bahu uffattee bakka keemikaala kutaa laaboraatoorii keessa deemuunis hin barbaachisu. They may what either catch fire ibidda qabsiisuu danda'a waan ta'eef ibidda qabsiisuu waan danda'uuf keemikaalii contaminated yookaan uffanni dheeraadha uffanni baay'ee bal'aa yoo ta'u taate uffanni sun contaminated ta'uu danda'a keemikaalaan faalamuu danda'a jechuudha. Saniif balaa biraatiif nama saaxilaa jechuudha. So hin barbaachisu jechuudha. Laboratory apron uffanni laboratory apron or lab coats provide protection at all time. Yeroo hundaa'u marxoodhaan laboratorii dhaquunis apronii marxoodhaan kutaa laboratorii dhaquunis hin barbaachisu. Lab aproniin marxoon kun jechuudha. Lab coat is required when you are wearing easily yoo salphumatti kaachuudhaaf hasi gargaaru fa'aa ta'u malee jechuudha. Easily combustible dha. Waan waa gubu wajjin walitti bu'uu danda'a. Clothing synthetic or light fabric ta'uu danda'a waan ta'eef marxoon salphumatti gaa waan dafee gubatamuu danda'umus waan ta'eef jecha kaatamee dhaqamuun gonkumaa hin hayyamamuu jechuudha. Akkasuma it's advisable dha inni gorfama jira to wear kaawwachuun all the clothing uffata dullacha to laboratory kutaa laboratory keessatti uffata dullacha kaatanii hojjechuun ni gorfama jira because it is both generally maalifi garuma lameeninuu akka walii galaatti jechuudha as loose or flammable dha salphatti gubachuu kan hin dandeenye waan ta'eef as new clothing akka uffata haarawaatti salphatti dafeen gubatu so and not as expensive to replace akkasuma bakka deeffachuudhaaf illee gatii cimaa sin gaafachiisu jechuudha. So we use yoo uffata dullacha kan uffannutu illee ta'ee baay'ee filatamaadha jechuudha kutaa laaboraatoorii keessatti. Inni bira kudha sadaffaan jechuudha keep your work area neat at all time. Yeroo hundaa'u qulqullina naannoo keetii hojjechuu eeguu qabdaa jedha. Iddoo hojii keetii san eeguu qabda. Clean up gochuu qabda jedha. Qulqulleessuu qabda jedha. Spills facaatu keemikaalota and broken glass. Gilaasota caccaban illee immediately akkuma gilaasiin keemikaala qabu caccabeen maal gochuu qabda qulqulleessuu qabda jechuudha. Clutter not akkasuma
clutter is not gala clutter jechuun waan asiif achi bibittinnaan jechuudha not only will slow your work maaligaa cluttering wanti asiif achi faffacee jirullee immediately dhiqamuudha qaba but it is what lead to accident maaliif saaxiluu danda'a akkasuma yoon dhabamsiisin jechuudha yoo leading godhin yoon dhabamsiisin balaadhaaf to accidentidhaaf saaxiluu danda'a jechuudha akkasuma clean up your workplace it space kee qulqulleessuu qabda bakka hojjechuu jirtu jechuudha including wiping haquu yookiin haxaa'uu qabda the service naannawaati hojjettu putting away akkasuma putting iddoo waa kaa'attu all chemicals bakka keemikaalonni meeshaaleen keemikaala equipmentiin kaa'amu hundaa'u haxaa'uudha qabda at the end of the laboratory period yeroo waa'ee keemikaala laboratory hojjettee xumurtee booda jechuudha wanni kun godhamee gootee biraa bahuudha qabda jechuudha. Kuda afraffan be careful when heating liquid wantoota dhangala'oo yeroo ho'isnu of eeggannaa cimaa godhuu qabna jedha odd boiling chips to avoid akkasuma odd add boiling chips to avoid dha inni fakkeenyaaf bakka wanti tokko irratti cabee irratti waa ho'isuun illee dhorgamaadha jedha add boiling chips to avoid wantoota dhangala'oo bakka waa irra caban irratti keemikaalii cabee dhangala'oo irratti waa qabsiisuun gonkumaa gaa ho'isuun barbaachisu baampiingiidha walitti bu'uu danda'a waan ta'eef jechuudha. Flammable liquid da liquid flammability arrabi ibidda arrabni ibidda liquid dhangala'oo san fuudha jechuudha fakkeenya kan akka itarii fudhanne hydrocarbon alcohol acetate carbon disulfide must never be heated naannoo keemikaalonni kunniin jirutti gonkumaa ho'ifamuun qaban over an open flame flame irraa baname irratti arrabni ibidda ba'uu danda'a waan ta'eef jecha flame banaa ta'e irratti bakka keemikaalota kana bakka kasirratti gonkuma ho'isuun hin barbaachisudha inni kudha jaffan don't force rubber stopper into glass tube or thermometer don't force humnaan qabuun hin barbaachisudha humnaan jechuudha humnaan qabnee rubber tube jechuudha humnaan meeshaa ujummoo san humnaan qabnee into glass keessatti dhangalaasuudhaaf tubing or thermometry dha fayyadamnee jechuudha lubricate ta'uu danda'a maal goota lubricate the tubing san haala laafiftee qabu qabda stopper with glycerol or water yookiin maaliin dhaamsuu qabda stopper gochuunii qabda bishaaniin yookiin huccuudhaan maal dhaabsisuu qabda glycerol or wateriidhaan bishaan san dhaabsisuu qabda ibidda san lubricate bifa laafiftee tubing isa maal stopper dhaabsisuudhaan stopperan kan ibidda san dhaamsisuun with glycerol or water bishaaniin dhaamsuu qabda use paper waraqa fayyadamu or close towelling huccuu haphiidhaan jechuudha close towelling uffata haphiidhaan to protect your hands harka kee eeggachuudhaaf uffata haphii harka kee irra kaa'achuu qabda grasp illee gochuu qabda jabeessanii qabullee barbaachisu glass close to stopper yeroo stopper sanarra geessitu humnaan gilaasii kana jabeessanii qabullee hin barbaachisu jechuudha cabuudhaan keemikaala san sarka dhangalaasuu danda'a kabiraa isiin 17ffaadha dispose gatuu wachuu wantoota hin barbaachifnellee gatuu excess wantoota dhangala'oo wal nyaatisa uumsisuu danda'an okay reagent gaggeessuu danda'an kan waa jijjiirama keemikaalaa uumuu danda'an dhabamsiisu dispose gochuun barbaachisaadha by flushing bishaan guddaa itti naquudhaan small quantity down the sink dhangala'oo bishaan guddaa itti gallakkiftee dhiitee dhabamsiisuudha qabda consult the teacher barsaa keetii wajjin mari'achuu about large quantity hamma wantoota sanillee barsaadhaa wajjin wal dubbisaa gochuu qabda dispose dhabamsiisuu solid in crocks akkasuma wantoota jajjaboo meeshaawwan wantoota jajjaboo ta'anillee jechuudha in crocks keessatti meeshaa waa itti fakkeenya itti nyaatamu kan itti dhugamus ta'ee jechuudha maal gochuu qabda barsaa keetii wajjin mari'attee karaarraa meessuu qabda jechuudha never return reagent to dispensing bottle gonkuma yaaluun hin barbaachisu never return irra deebitee reagentii jijjiirama keemikaalaa waan uumee ture irra deebitee dispensing gochuun gonkuma hin barbaachisu irra deebitee yaalii biraatiif bootilii biraatti naynee akka inni yaalii biraa nu kennu gochuun hin barbaachisu jedha because hamma inni ho'u temperature san ilaalama waan ta'eef jechuudha kabiraa
kudha saddeettaffaan carefully read experiment yaalii of eeggannaadhaan dubbisuu qabda and answer the question gaafii si gaafatus illee deebista in the pre-lab yookiin laabii isa jalqabaa keessatti jechuudha before coming to the laboratory osoo laboratory hin dhufin duratti kitaaba laboratory kana dura jechuudha osoo gara hojii laboratoriitti hojii practicalaatti osoo hin dabrin dura experimentii moodula san sirriitti dubbistee deebisaa itti godhuu qabda unprepared student barataa hin qophaa'in jechuudha is hazard to everyone in the room kutaa laboratory keessa jiru irratti barataan gonkumaa hin qophaa'in hubannoo gonkumaa hin qabne tokko balaadhaaf nama saaxiluu danda'a hazardiidhaaf nama saaxiluu danda'a waan ta'eef dura irratti pre-lab gaggeessuu qabda pre-lab jechuun osoo yaalitti hin dabrin dura ofii keetiif waan dubbifamuu qabu gaggeessu jechuudha inni kudha salaffaraa Spotters are common in chemistry laboratory. Laboratory yookiin yaalii chemistry keessatti spotters are common da barbaachisaadha waan adda addaatiin barree yookiin dubbifnee hojjechuun barbaachisaadha. Test to be being heated test to be heated hoisne ujummoo test to be jamtu jira achirratti hoisne hojjechuu yookiin containing reacting major mixture should never be painted at anyone akkasuma containing kan of keessaa qabu jechuudha reacting wantoota mixture keemikaalota walitti dabalamanii wal nyaatan keemikaala qaban should never be pointed godhuun hin barbaachisu jaa waan tokko irratti xiyyeeffachuu yookiin at any time waan tokko qofa irratti xiyyeeffachuu sun taane wanta waliin naqamee jiru kana maal goona test to be kana keessatti ho'isne result isaa jalaa katabachaa deemna jechuudha if you observe this practice in neighbor yooniif saayibota kasee sibira jiru wajjin yoo yaalii kana godhaa deemte practice shaakala godhaa deemte eegasi speak to him yoo itti dubbatte speak to her isittis yoo dubbatte yookaan the teacher if need yoo barbaachisaa ta'e barsaa keetii wajjin haasawaa maalii jijjiirama uumamaa deemu jiru kana wanta wal nyaatisaa wanta adda addaa kan jijjiirama keemikaalaa uumamaa deemu jiru kana maal test to be keessa jechuudha waliin dubbachaa waliin haasawaa jijjiirama keemikaalaa dhufaa jiru katabachaa barsaa keettis dubbisaa deemuun barbaachisaadha jaa kudha seenafaan Diidemaffaan if you have a cut on your hand yoo harka keef murtaja be sure to cover with a bandage wanta carqii madaadhaan hidhan jechuudha murama bakka murame kanaan hidhuun cover godhuu qabda jaa sirriitti hidhachuu qabda where appropriate laboratory gloves yookaan laboratory gloves dhaan likkit qixa sirrii ta'een hidhachuutu sirraa barbaachisa yookaan keemikaalicha keessa seenee rakkoo biraatiif saaxila jechuudha. Finally xumuratti most important wanni baay'ee barbaachisaa ta'e tokko think about what you are doing. Xumuratti waan hojjechaa turte kana think goota jechuudha ni yaadde jechuudha. Plan ahead. San booda karoora irra baasta don't cookbook kitaaba keetira qabachuun dhiisinja if you give no thought yoo yaad tokko illee irratti to what you are doing waan hojjechaa turte yoo qabachaan deemin yoo barreeffachaan deemin xumuratti yoo laalaan deemin you predispose taataate haala waan tokkoof nama saaxilamtaa jechuudha yourself ofuma keetiif to an accident balaadhaaf akka saaxilamtu taata waan taateef jecha xumuratti waan hojjette san barreeffachaa xinxalaa maal godhaa akkasitti qabachaa deemuun baay'ee murteessaadha this kuni maali waa'ee gaafilee yookiin wanta kutaa laaboraatoorii keessatti yeroo hojjennu godhuu qabnudha jechuudha kana jechuudha inni biraa yaanni biraa waa'ee maalii wajjin kan wal qabatu jechuudha isuma kana irratti jechuudha kuni meeshaalee laaboraatooriiti meeshaalee laaboraatoorii hedduu jira kunoo crucible loongii jira taangii qabduu burcuquu qabduu wanta keemikaalaaf keessaa qabdu jechuudha kunis ring sappoortii waan jedhamu jira bansan barnarii kan ittiin ho'isnu jechuudha ring standii kan ring standii irra keenyu jechuudha akkasuma scapula test tube brush utility clamby clay triangle wire guezi test tube holdery there are spatula and the test tube rocky there are beaker Ellenmeyer flasky Florence flasky graduate cylinder funnel evaporating dish sana rukizo wan jamsun jechuudha crucible and covery
wash bottle akkasuma test tube jechuun kun waan akkanaati keemikaala akkatti itti leeyne waan inni fidu laalama buureetii jechuunis kana keemikaalni as gubbaa gannaqamuudhaan bakka kanaan jechuudha dhab itti goggodhamee jijjiirama kalaraa adda addaatiin kan ittiin qorannu akkasuma graduate pipette jennis tunis akkasuma volumetric pipette medicine droppery kunis qoricha yeroo oomishnuudha akkasuma wash glassii kun hundinuu meeshaalee kutaa laboratorii chemistry kanaa jechuudha. Kanaaf kunis kanuma ibsaa waan biraa ibsaan jiru inni gara biraatti yoo dabarru waa'ee wanta yeroo report yeroo barreessinu reportiin akkamii barreeffama gabaasa jechuudha. Reportiin akkamii barreeffama haja'uudha. Reportii barreessuudhaaf akkaataatti barreessinu jira. Yaalii yeroo gaggeeffamu reportiitu barreeffama. Reportiin barreeffamus maalitti fayyadamna? Fakkeenya writing laboratory report jaa wanta laboratory keessatti hojjette san bifa barreeffamaatiin dhiyeessuudha. Pre-laboratory report jalqaba irratti maaltu godhama? Each experiment in this manual include pre-lab report. Dura irratti pre-labii gaggeessita. Pre-lab jechuun osoo yaaliitti hin dabalin dura waan hojjechuudhaaf deemtu irratti ibsa goota jechuudha. Dura ni hubatta jechuudha. San booda the pre-lab report is to be completed. Waan eega pre-labii waan hojjechuu deemtu irratti hubannoo eega cimsatte booda to be complete eega akkuma xumurteen before the experiment is begun. Gara experiment osoo hin seenin in the laboratory. Laboratory keessatti gara yaaliitti osoo hin seenin dura akkanatti hubatta jechuudha. Its purpose is maaliif barbaachisa? To ensure familiarity. Bifa salphaatiin bifa siigaluun ensure gootee yookiin hojjettee keessaa bahuudhaaf gara laboratorii sanitti seentee hojjettee familiar haala taateen haala gonkumaa sin dhibneen jechuudha hojjettee akka xumurtuuf si fayyadaa jechuudha. With the procedure wajjin bifa haala salphaatiin walii galuudhaaf and provide for more efficient utilization. Akkasuma provide goota bifa salphaatiin utilize gootee gonfattee eega hubannoo san gonfattee booda qixa sirriitti akkaatti hojjettuuf si gargaaraa jechuudha. Pre-labiin jechuudha. Pre-lab reporting jechuudha. The pre-lab question can be answered gaafiin pre-labidha yookiin laabii yookiin yaalii jalqabaa keessatti question can be answered after a careful reading of the introduction and the procedure of the experiment. Procedure yookiin manuala qajeelfama yaalii sanii yeroo dubbistu jechuudha. Answer godhaa deemuu dandeessa. Deebisaa experiment yaalii irra gaggeessitu procedure saniin deebisaa hojjechaa deemuudhaan argachuu dandeessa jechuudha. So sample calculation are sometime included sample calculation illee sample nu kan namusan wanni nuti hojjennu sample nu kan namulleen calculation yeroo goonu yeroo herregannu jechuudha. Are sometime yeroo tokko include to provide awareness nuuf kenna jechuudha. Awareness achirratti akka nuti daran jechuudha awareness kan nuti qabaannu nuuf nu taasisa jechuudha. Akka nuti ifitta wantumaan deebisaa irra goone bifa sirriitiin akka hojjennee kaa'uu dandeenyu awareness yookiin hubannoo keenya daran nuuf kan cimsuudha jechuudha. Kanaaf itti aansuudhaan akkasuma maal jedha some calculations are sometimes included to provide awareness of data that need to be collected and how it is treated. Akkamitti yaanni sun jechuudha akkami wal simee akka jiru data nuti qabannee fi wanni nuti yaadaan hojjanne akkamitti treated nu ta'a akkami waliin nu gala. Your teacher may prefer barsiisaan waan kana prefer gochuu danda'a laaluu danda'a to administer maal godhuudhaaf administer gochuudhaaf yookiin murteessuudhaaf jechuudha. Wanti pre-labin kee kuni quizzing instead of what collecting pre-lab report. Pre-lab report gabaasa jalqaba irratti gootu kana daataatii dhiyeessitu kana wajji wal bira qabee barsiisaan prefer godhee gara laabii takka seentu si gochuudhaaf ni danda'a jechuudha. Kanaaf pre-lab report keessa wanni gaggeeffamu maali? Jalqaba manuala san dubbisuudha. Kitaaba san qixa sirrii dubbistee waan inni itti si ajaju eega hubattee booda garam dabartee jira gara laabiitti. Laabii hojjettee riippoortiitti seentaa jechuudha. Gara riippoortiitti seentaa. Now, laboratory report idha. A good laboratory report is gabaasni laboratory gaariin jechuudha is the essential final step in performing an experiment. An essential final. Xumura essential bira gahuudhaan
performing adeemsaawwan hojjechuu qabdu hunda xumurtee jechuudha perform gootee experimentii hojjettee gidee xumurtu final isa xumuraarraa yeroo geessu bakka ulaagaa barbaachisu keessa dabartee jechuudha maaliif nu gargaara jechuudha inni reporting suni good laboratory report jedhamti jechuudha performing jechuun adeemsa barbaachisaa ta'e hunda keessa dabartee yeroo hojjettu jechuudha it is in this way karaa kana keessatti that you communicate what you have done waan hojjette sani wal qunnamaa and what you have discovered waan arkattes barreeffachaa akkasuma since it is what the only means maal jechuudha in many instance fakkeenya hedduu keessatti jechuudha reporting result kee fakkeenya hedduudha hojii wal qabsiiftee jechuudha it is important that it be prepared by properly yoo bifa saniin akkasitti qixa sirrii ta'een yoonii fi qopheessitee kan prepared yoo goote properly bifa sirrii ta'een yoo akkasii qopheessitee lab reporting kee guudiidha jaamaa jechuudha so a laboratory report is final draft isaa maali wixineen yookiin ijaarsi ijoon inni xumuraasaa jiraachuu qaba jechuudha laboratory wixineen yookiin ijaarsi isaa xumurri isaa ibsamuudha qaba as such it is what always kanaaf as such akka kanatti jechuudha yeroo hundaahu ni barreeffama in ink bifa halluu ta'een qalamaan jechuudha in ink qalamaan ni barreeffama or typed ni barreeffama jechuudha a typed laboratory report is necessary if your handwriting in typed laboratory reporting jechuudha irra barbaachisaadha jedha more necessary irra isa qalamaan qopheessinurra because of what maaliif irra necessary ta'e if your handwriting is hard to read yoo barreeffamni harka keetii yoo dubbifamuun isaa ka ulfaatu taate jechuudha maali barreeffamuudha typeidhaan barreessutu irra bareedaadha jedhu there are also must be no erases haqaan hin jiru crossed out area illee hin jiru jechuudha yookiin bubbutamaan irra utaaluuf kun illee hin jiru jechuudha haqaanis hin jiru jechuudha so the initial draft of laboratory initial draft yookiin ijaarsi yookiin wixineen ka'umsi wixinee yookiin ka'umsi laboratory report keeti belong to what in your laboratory notebook for your reasons maal ta'uu qaba wanni ati kompiitaraan taatus kompiitaraan barreessitee taayipistii dandeessitu kuni qalama keetiinis barreeffama keetiinis jiraachuu qaba jechuudha nootbuukii keetirraa illee qabaachuu qabda for two reasons kunillee sababa lamaaf tokko maaliif dhiiroo it is what unlikely yoonii fi shakkisaa waan ta'ellee it is what unlikely that you will get everything correct on the first attempt yaada maal yoo shakkiillee harraa qabaatu taate achi gubbaarraa deebitee nootii kee gubbaarra waan qabachaa turterraa fudhachuu attamdii yaada kee fudhachuu ni dandeessaa jechuudha akkasuma this first draft writing on the report from itself could be very massy ta'uu danda'a waan fakkeenya yeroo harkaan barreessitu jechuudha reporting keessuni xuraawaa ta'uu danda'a baay'ee si harkaa xuraawaa ta'uu danda'a yeroo iddoo waan irra deddeebitee barreessituuf jecha si duraa xuraawaa ta'uu danda'a fudhatama dhiisuu danda'a jechuudha kanaaf qulqulluu wanti tokko dhiyeessuudhaaf taayippiidhaatti fayyadamnee kompiitara fayyadamnee dhiyeeffachuun gaariidha jechuudha inni biraa sababa kanaafi lammaffaan if the report itself is lost reportummaan keenya kuni gabaasummaan keenya kun yoo nu jalaa bati destroyed yoo nu dura destroyed yoo ta'e yoo nu dura dhabamsiifame you can easily haala salphaateen jechuudha inni quickly yeroo gabaabduu keessatti rewrite irra deebitee barreessuu dandeessa the report from notebookii yookiin yaadannoo keessanirraa deebitee barreeffachuu ni dandeessa jechuudha so kana lameeniif jecha notebookii irra qabachaa deemuun reportii keenya qabachaa deemuun barbaachisaadha jechuudha it is essential that barbaachisaadha jechuudha laboratory report be not akkasuma laboratory reportiin kuni essentialidha bifa qulqulluu ta'een barreessuun be net jechuun qulqulluudhaan jechuudha students have shown that barattoonni yeroo agarsiisan jechuudha when the same work is submitted barattoonni yeroo waa wal fakkaataa ta'e submitted godhu ni argama in both net qulqulluu haala ta'een sloppy ta'een bifa formii kan ulaagaa isaa guuttataatiin jechuudha the net version makes qulqullinni gaa versionii isaa hammi isaa jechuudha versionii peejiin isaa hangam akka qabaachuu qabu makes the better impression better godha irra caalatti akkaatii hubattuu dandeessis taasisaa jechuudha kun hundinuu maaliif gargaara
impression isaa jechuudha ilaalchi wanna keetii akka inni fudhatamu taasisu akka inni fudhatamu taasisaa jechuudha impression isaa ilaalchi report keetii akka inni fudhatamu taasisaa jechuudha bifa qulqulluudhaan net godhanii hojjechuun jechuudha network qulqullinaan hojjechuun hojiin qulqullinaan hojjetame indicate maal garisa that writer knows barreessaan sun akka inni hubatullee care akka eeggatu about the subject matter one subject matter ichi keessatti hammatamee jirullee akka inni sirriitti eeggatu taasisaa jechuudha akkasuma all data odeeffannoowwan should be presented achi keessatti argaman with correct significant feature and the unit all data should be presented with correct significant data na achi jiru significant yookiin lakkoofsa digitii xiqqaate unity lakkoofsa xiqqaate unity dha waan kaamuuf jecha akka bifa sirriitiin akka qabamu nama gargaara omission keessa hambisuulleen omission of unit makes it difficult for the reader nama waan tokko nama report san dubbisuuf yoonii fi unity illee addition omission jechuun kuni fakkeenya waan akka unity irraa hambisuufaadha irraa yoo irraa hambifame it makes maal godha difficult for reader nama waan san dubbisuuf ni itti jabaata to know the size of number size isaa meeqa akka ta'e being reported report san keessatti kan jiru jechuudha so in the writing the wrong number of significant feature amount to lying about the precision of the data akkasuma writing down yeroo barreessu jira wrong number lakkoofsi dogoggoraa significant feature keessatti amount isaa to lying kan tuguru akka wanni suni akka fudhataman qaban about the precision of data san akka inni sirrii ta'uusaa akka sirriin ta'in waan nama shakkisiisu jecha maalim daataan sun significant dhaan kaamaa unity dhaan kaamaa deemuu qaba jechuudha too many significant feature imply kan inni agarsiisu significant dhaan kaa'uun digiti dhaan karaa saayinsaa adeemsa saayinsaa dhaan kaa'achuun keenya kan inni agarsiisu imply kan inni godhu that you know number more precisely than you are actually do waan hojjette san caalaa akkaati hubattu si taasisaa jechaadha so ati ka hojjette caalaa namni dubbisulleen akka hubatu caalaa waan taasisu jecha lakkoofsichi bifa significant dhaatiin bifa unitytiin kaa'amaa deemuun barbaachisaadha jechuudha inni biraa all question gaafiin hundinuu should be answered with complete gaafiin hundinuu should be answered ta'uu qaba deebisaa qabaachuu qaba with complete deebisaa guutuudha wajjin akkasuma grammatically jechisaalleen correct himni barreeffamni himaalleen sirrii ta'uu qaba jechuudha abbreviation should not be included abbreviation hammatamu qabu ja in right answer deebisa keessatti read the sentence namni sentencing ise dubbifamu out loud sagalee ol kaafamee dubbifamu qaba himni sun ammas to make sure mirkaneeffachuudhaaf that it makes sense akka nama harkisuuf reporting suni ol kaafamee dubbifamu qaba akka nama harkisuuf jechuudha your sampling ati irratti hojjettu suni competition qabaachuu qaba dorgoma qabaachuu qaba should be labeled ta'uu qaba waraqaa mallattoodhaan maxxansamu fakkeenyaaf waraqaa labeled taata with their purpose fakkeenyaaf your sample competition should be labeled with their purpose for example mass of the liquid fakkeenyaaf hanga wantoota yoo safaruu barbaadde within the competition wal dorgomsiiftee kaa'u all numbers lakkoofsota hundaa'u must have correct unity sirriidhaa wajjin kaa'u qabda jechuudha the correct number of significant feature lakkoofsa saayinsaawaa likkii ta'een barreessuu qabdaa jedha laboratory report gabaasni laboratory hojii laboratory keessatti hojjetame kuni that extend kan inni godhu kan inni bal'inaan ibsu jechuudha extend godhee to more than one page fuula tokko olitti bal'ifamee ibsamuudha qaba should either be stabled should either be stabled akkana yeroo jennu bal'ifamee fuula tokko stabled together or have your name maqaa kee qabaachuu qaba page numberii qabaachuu qaba as the top gubbaarratti jira right each page hundinuu lakkoofsa qabaachuu qaba for example fakkeenyaaf yoo maqaan isaa terrace as gedam yoo ta'e page 2 hanga 4 waan kana ka ibsu qabaachuu qaba this makes it more difficult for the instructor to this is make difficult godha this makes yoonii fi uumaan kana waa'ee
miseensaa kana fuula lamaan fuula afurii hatoo taate this is makes it more difficult haala caala difficulty for the instructor to in advertently waan beekaa hin hojjetamne tokko yookiin akka inni dafee hin hubanne misplaced page iddoo hamma page meeqa akka ta'uu qabu wajjin dogoggora waan uumuu danda'uuf jecha daran dafee akka hubachuu akka hin hubanne taasisaa jecha ni nuffisiisa jechuudha. Kanaaf using what paper clip goote paperii kee bareechitee jechuudha waan waa walitti qabsiiftee maal gochuudhaan maal goote bareechitee gabaabsitee jechuudha kornara isaa tolchitee hold goote qabuudhaan page together is not acceptable akka inni peejiin isaa akka inni fudhatama hin qabaannetti osoo hin taane bifa fudhatama qabuun jechuudha. Report should also be dated guyyaadhaa wajjin akkasitti akka inni gabaafamu goota jechuudha. Yoo fuula baay'iftee yoo guyyaatti qoruu baatte yoo maqaatti qoruu baatte gubbaarratti baay'ina lakkoofsa fuula tokko fuula lama jettee yoo itti qoraa kan deemne taate reportiin keessuun fudhatama qabaachuu dhiisuu danda'a jechuudha. Inni biraa waa'ee giraafikiiti. Giraafiidhaan daataa jiru giraafiidhaan kaa'achuudha. Riippoortii san keessatti wantoota hojjette waan dura hojjettee riizaaltii argatte eegas ammas irra deebitee hojjettee waan argatte fi bu'aa akka waliigalaatti xinxaaltee argatte bifa giraafiidhaan kaa'uun barbaachisaadha riippoortii keessatti. Graphs are used to present gochuudhaaf bakka buusuudhaaf the data lakkoofsa odeeffannoo san bakka buufannee in picture photoodhaan form bifa phototiin kaa'achuudhaaf nu gargaara. So that kanaafu they can be more readily irra caalaa akka dubbifnee hubannuuf grasped caaltu photoodhaan waan nu kaamusan jechuudha by readeriidhaaf nama waan san dubbisuuf akka ati daftee hubattuuf isa taasisaa jechuudha. Grasped akka ta'u isa taasisaa jechuudha. Akkasuma occasionally maali? Occasionally, when sungaru dabre, graph is used to follow a trend. Graphing kallatti waligala agarsiisuudhaaf yeroo hedduu itti fayyadamna. Notice haa ta'u garuu note that the best smooth curve-dhaan fakkeenyaaf graafii san gisee haafnu graafii smooth bifa adda addaatiin jechuudha kan akka dambalii qabu jechuudha. Graafii karvii haa qabu jechuudha is drawn through the data point. Hamma baay'ina akkaataa daataan itti wal caaluun kaayyanna jechuudha. Karviidhaan akkasi kaawwa jechuudha. Daataa akkaataa daataan itti wal caaluun kaayachaa deemna. Fakkeenya yoo fudhanne daataa jechuudhaan fakkeenya kun amma akkanatti kun daataa yoo ta'e inni dura kun baay'inni daataa tokko yoo kan heddummaatu taate inni itti aanu akkanatti fakkeenyaaf akkanatti baay'inni amma giraafiin kun maal agarsiisa wanni tokko baay'ina uummataa yoo ta'e yookiin baay'ina keemikaala tokko yoo ta'e keemikaalli kun baay'ee hedduu ta'uu agarsiisa kun itti aanee akkanatti guddaa irraa gara xiqqaatti akkana agarsiisa jechuudha. Kun maal agarsiisa giraafiidhaan akkanatti ibsuun laabii waan hojjette keessatti bifa giraafiidhaan akkanatti ibsuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni biraa this is not the same as connecting the dot. Dotidha waa wal qunnamsiisnu miti jedha. Sanii hojii wal qunnamsiisuudha hojii waliin fakkaatu jedha. All of data points. Dataan will not fall on the line. Dataan keenya line irratti hin kaa'amu. After often irra deddeebinee however graph is what used to show maal garsiisuudhaaf nu fayyada how well data fit straight line. Dataan keenya bifa kamiin haala gaariidhaan guutamee ni jira straight line tartiibaan jechuudha. Karaa masmara qaceelaa irratti akkaataa barbaachisaa ta'e irratti tartiibaan nuuf straight line irratti nu guutamee ni jira waan jaamu agarsiisuudhaaf jechuudha. The line drawn line in sararii kaafamu sunis may either be visually estimated kan tilmaaman kaamus ta'uu danda'a or computed mathematically herrega lakkoofsichaatti wajjin kan wal gitu ta'uu danda'a jechuudha. So there are many essential features of a good graph. Faayidaa graafiidha barbaachisummaa graafii keessaa akka armaan gaditti nu kaa'amee jira. Fakkeenyaaf the axis must be both numbered and labeled jedha. Axisiin inni dalga deemu kuni lakkoofsaan ibsamuudha qaba jedha. Must lakkoofsaan numbered lakkoofsaan kaa'amuu qaba labeled ta'uu qaba ibsamuudha qaba jechuudha. Akkasuma absiska fakkeenyaaf akka nu jala hin banneef is right to left gara mirgarra gara bitaatti yeroo itti deemnu horizontally axis akka nu jala hin banneef steepii qajeelaa
qajeelaa rakkisi kaachuu qabna jechuudha akka daataan nu harkaa walitti hin laaqamneef jechuudha. Lammaffaan the graph must have a title. Graphiin suni title mata duree qabaachuudha qabaa jira. When we speak of graphing, waa'ee graphiidhaa gisee dubbannu we always mention tuquudha qabna quantity plotted. Quantity hamma achi keessatti hamma wantoota plotted achi keessa jiru ordinate first. Dura tartiibeessuu qabna jechuudha. Baay'ina waan graafii san keessa kaa'achuudhaaf deemnu maal gochuu qabna mention godhuu qabna gubbaarratti tuquudha qabna jechuudha. Inni biraa data points are never graphed as title dot. Dataan nuti kaa'annu suni akka tuqaadhaa fayyadamnee never graphed as little dot. Dootii tuqaati xiqqoodhaan baay'ina xiqqoodhaatiin ibsamuu hin qabnu. Directly lakkoofsuma fayyadamnu qaban jechuudha. One may use a small circle. Circle xiqqoodha fayyadamnee small circle with a dot inside. Circle xiqqoo goone achi keessa dot gochuudhaan cross goone crossiidhaan yookiin asteriskii yookaan mallattoo urjiitiin mallattoo xaatiin jechuudha. Daataa san baay'ina waan sanii mallattoo xaatiin ibsachuu dandeenya jechuudha. If dot are used, yoo dootii fayyadamne data are too easily lost. Daataan keenya nu harkaa gatamuu malaa jechuudha. On the graph or created by stray blocks of ink. Graafii doogora hojjechuu dandeenya jechuudha. Maal gochuun stray uumuu dandeenya. Nudura stray doogori nudura blookii uumamne san keessatti blookii san keessatti nudura uumuu danda'a jechuudha. Akkasuma bloobsiin kunis fakkeenyaaf xiqqishoo furdifnee hojjechuu coobasan yookiin tuqaasa yoonii fi furdiftee daleedillee maal ta'uu danda'a strain uumamuu danda'a yookiin doogorri nu dura uumamuu danda'a jechuudha. Inni afuraffaadha any line that appear line sararri uumame tokko kamiyyuu on graph irratti in addition to data point waa'ee data ka agar should be maal ta'uu qaba explain ibsamuudha qaba jechuudha. Thus kanafu the line draw lining wantoota sun line drawing sun maal ta'uu qaba. The line draw should be what? The line drawing should be the line afrafarati jirra. The lines that appear on the graph in addition to data points should be explained. Thus the line drawn is explained in the what? In the title as visually estimated best straight line. Lining sararamuu jechuudha sararri sun jechuudha qixa sirriitti ibsamuudhaaf maal qabaachuu qaba line drawing godhamu suni akka nuuf ifa ta'ee adda ba'u beekuu qabna jechuudha. Inni biraa scale inni shanaffaadhaa kuni the scale of the axis scaling axis jedha maal sararri axis idha kan labbaa deemu kuni scaling isa hammam takka ta'uu qaba should be adjusted sirraa'uu qaba so that graphing keenya page as much as possible. Graphing keenya page san gad guutamuu qabu. Hanga danda'ametti paging keenya osoo gad hin xumuramnetti scaledhaan jiddu galeessatti akkasi keenyee scaledhaan ibsachuu qabna jechuudha. Kanaaf waraqaan kun fuulli isaa osoo gad hin xumuramnetti irraa ol siqamee scaledhaan gisee akkasi graafii keenya kaafannu bifa salphaateen akka nuti daataa waliif funaanne san hubachuu akka dandeenyuu fi akka ibsachuu dandeenyu waan nu dandeessu riippoortii keenya keessatti tokko keessaa maali graafiidha jechuudha. Graafiidha jennaan. Khabira measurement and density jira. Measurement and density of fudhannee khanaga itti dabruudhaan duratti